Ayyee bismillah. Wantoota muraasa gaafii keessatti dhiisaa wantoota muraasa saala bismillah. Kan inni jedhe keessa wantoota inni haasawe keessaa tokko nabiyyoota saba Israa'el qofa keessaa erga jedheetiin dubbachaa ture. Isa sani kun waan akkana naasofte malee tibbeessu waan nabiyyiidhaan haasawachitti. Suni waan ofirraa kaaftee dubbatte. Lammaffaadhaa ammoo Quraana dubbisaa kun soba jettaa. Sa'in salphattusa. Quraana dubbistee kaatee kun soba jettaa ragaa sobummaa isaadhaas waan tokko mirkaneessin. Soba kan jedhan waan wal rukute takka waan wayiidhaa wal bira fidan. Dabalataan amma sammuu waan boojuudhaatti wal kaaftee namni booji'uun yoo nabiyyummaa kana nama dhoowwatu taate Musee irra jalqabisiin jedhe hundee isaa irra jalqabe. Dabalataan ammoo waa'ee Aayishaadhaa kaaftee waa'ee Aayishaadhaa inshaAllah bal'inaan itti deebi'a. Garuu ammoo an kasi gaafadhu bakka kanatti yoo Aayishaa mana Nabi Muhammad sallallahu waggaa 9 fuudhan jette maaliif waaqni guddaan sun gabbo'ee intala waggaa 12 durbaa xiqqoo irraa akkamitti dhalate kan jedhu gaafii guddaa. Maaliif jennaan qaama saalaatu xiqqaadha moo mataa guddaa dhiiraa santu xiqqaa. Waaqni guddaa waaqatu irra guddatamoo qaama yoo qaama miidhuu taate jechuudha. Miidhaa qaamaa yoo taate waaqa guddaa santu ka keessa akkasitti intala xiqqoo san keessa gabba'u immoo isa kanatu irra xiqqaadha kan jedhu isa kana laaluun barbaachisa. Madaalii jajjaba jechuudha. Baay'ee gara biraatiin wantoota wannaa jedhee waan amma wannaadha jedheetiin dubbate sana ammoo inshaAllah tokko tokko itti deebina tole. Waan Phaawulos dubbadhee kee daqiiqaa muraasa daqiiqaa 3 boodaan immoo itti deebi'a waa wannaatiin. Okay. Phaawulos Ximaatos tokkoffaa Ximaatos lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti namoonni biyya Asiyaa keessa jiraatan hundinuu akkana garagalan ni beektaa jedhe. Maaliif Phaawulos maaliif warra Eeshiyaa keessa jiraatan maaliif isarraa garagalan? Maaliif isarraa garagalan warra Eeshiyaa keessa jiraatan? Ta'i warra Eeshiyaa keessa jiran jechuun Filistiin naannoo gurguddaa kan naannoo wannaa kana guutuu kan keessa jiranidha. Maaliif irraa garagalan? Okay. Maaliif irraa garagalan? Phaawulos irraa ati Phaawulos Peetur barattoota wajjin wal ta'ee deemaa ture. Eessatti narraa garagalan jedha Phaawulos. Atammoo wajjin jiranii jedhe. Phaawulos ana narraa garagalan jarri kun wajjin hin jiranii jedheetiin dubbataa jechuudha. Kun mataa dubbiiti jechuudha. Kan biraa raajii ni dubbate halaallume yaa jira keenya. Raajii ni dubbate keessa Tasaloniiqee tokkoffaa boqonnaa 4. Maal jedha? Nu ergaa akka Yesuus du'ee du'aa ka'e amanne akkasuma ammoo waaqni warra Yesuusitti amananii rafan sana akkuma akka isuma wajjin kaasu ni amannaa jedha. Samboodaanoo. Ergasi ammoo nu warri hafne lubbuun jirru qilleensa irratti gooftaa simachuu isaanii wajjin duumessatti ol fudhatamnaa jedha. Phaawulos nuti ol fudhatamnaa jedha osoo jirru lubbuun osoo jirru Yesuus dhufaa jedheetiin dubbachaa ture. Yesuus hin dhufne agarraatittu. Eessa dhaqe Yesuus Kiristoos? Atillee eeggachaatiin turne fakkaata meesii jechuu warra Yesuus hin eeggatu. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 11. Kun hundi akka fakkeenya ta'u isaan irratti raawwatame. Nu warra dhumni baraa itti dhufeef immoo akka of eeggannuu ta'uu barreeffamee jira. Dhumni baraa itti dhufee jira jedheen. Phaawulos inu sababa kanaa fi bar sababni inni hin fuudhinaati dhiisaa jiraatiin tureef uummataan hin fuudhinaa wadi jedheef barri dhumaadha dhufeetiin jira jechuudhaaf. Ibseetiin dubbachaa ture Qorontos kana keessatti hin fuudhinaa akka kiyyatti kanatti fuudha dhiisaatti taa'aa jiraatiin ture. Barri dhumaatti dhufee jira. Barri dhumaa kame waggaa 2000 lakkoofsinnee jirra. Dabalataan hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 17 irratti yoo Yesuus dubbatee jiraate dubbiin kun kan Yesuus yoo taate ani saba keetii fi namoota ormaa kanneen gara isaaniitti si ergu jala sin baasaa jedhe. Okay. Akkamitti waaqa jalaan baafne ka Phaawulosin du'e bari najjeefame. Erga najjeefame taate Phaawulosin jalaan baafne akkam dubbiin kun hin babbanne kan jedhu kana sirriitti ilaaluu qabda jechuudha. Ximaatos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 maal jedha gooftaan waan hamaa hunda jala na baasee mootummaa isaa kan samiitti naguma nagalchaa jedha. Eessatti hamaa jala baase kun dhukkubsate itti atu dubbachuu jirta. Cubbuu hojjete jechuu jirta jechuudha. Kan bada ammoo Jaayyaas Phaawulos yaada ofiitiin dubbata akka jedhu yaada ofiitiin dubbata yaada isaatiin deema baay'inaan. Fakkeenyaaf Roomee boqonnaa 16 sirriitti ilaala. Roomee boqonnaa 16 irratti obboleetti keenya Feebeen tajaajiltuu waldaa kiristaanaa ishee kan Chire'aa imaanaa isinitti nan kennadhaa jedha. Sigala miti isa imaana isinitti nan kennadha. Waldaa kiristaanaa kan mana isaaniitti walitti qabamtanis nagaatti naa himaa jedha. Nama nagaa kitaaba inni nagaa naa himaa jedhu atammoo Rabbi biraa buufame jettanati. Qorontos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 maal jedha? Waa'ee tajaajila qulqullootaaf kennamu kana isin barreessuu na hin barbaachisu jedha. Kana barreessuu na hin barbaachisa kana barreessuu na hin barbaachisu nama jedheetiin dubbatu atammoo Rabbi biraa ergame etteettaman. A'uudhu billah. Dabalataan Qorontos lammaffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 17 ani of amanadhee boonuu kana keessatti akka gowwaa tokkottiin dubbadha malee akka gooftaan dubbatutti hin dubbadhu jedha. An maal jedha? Uf amanadhee boonuu kana keessatti jedha. Akka malee bobboonaa ture Qorontos lammaffaa boqonnaa 11 irratti. Yoo isaan akka isaanillee nutillee akkana jedheetiin dubbata. Uf amanadhee akka gowwummaa kootti dubbadhaa jedha. Ati duratti wagguu dubbattu wantoota akkas kaasaa turte gowwaa tokkotti hin dubbadha malee akka gooftaan dubbatutti hin dubbadhu jedha. Isaa miti kana jedha. Qorontos lammaffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 ani tattaaffii namoota kaaniitiin wal bira qabee jaalalli keessan dhugaa ta'uu isaa qoruu barbaadeetti malee isin ajajaa hin jiru jedha. Qoruu barbaadeetti jedha laal. Qoruu barbaadees hin qormaatuudhaaf jedha.
akkamitti jecha rabbi dubbatee jettana makkanaatiin qoratoon tokko faa boqonnaa torba akka yaada kootti garuu isheen kun jedha akka yaada kootti yaa pitibbeesoo akka yaada kootti atillee yaaduma kan keetiin dubbachuu jirta akka yaada kootti garuu ishee yoo utuu heerumin hafte caalaa gammaddii jedha isin anis hafuura waaqaa of keessaa nan qaba jedhee yaadaa jedha akkasii bar in qaba jedheeti yaada la hawla wala quwwata illa billah qoratoon lakkoofsi 25 irratti ammoo maal jedha ani waa'ee dubarran qulqulluu ajaja gooftaan natti kenne hin qabu jedha ajaja gooftaan natti kenne hin qabu garuu akka nama amanama ta'uuf araara gooftaa argate tokkotti yaada koo nan kennaa jedha sababii rakkinna ammaatiif jettanii akkuma jedhu turuuf isinii gaarii natti fakkaata jedha gaarii akkumatti usuutee isinii gaarii natti fakkaataa jedha si galtee dabalatan qoratoon tokko faa boqonnaa torba irratti kan ammoo anatu jedhe malee gooftaa miti jedha ajaja rabbiitiin osoo hin taane akka ofii barbaade yaada ofiitiin deemaa ture namni kunii siin jechuudhaaf yaada ofiitiin deemaa ture jechuudha kan biraadha ammoo Paulus waan jiru duniyaatti wal qabatee wantoota kaasaatiin turte tokko jira qabeenya saamuu wal qabateeti Paulus maal jedheetiin dubbata ani wangeela waaqayyoo gatii malee waanan isinitti lallabeef akka isin ol qabamtaniif gaduuf deebisuu kootiin cubbuu hojjedheere jedha gargaarsa isaan irraa argadhuun isiniif hojjechuudhaaf waldoota warra kaan saameera jedha qabeenya guurachaa ture namtichi kun naa kenna jedhee na qarqaaraa jedheetiin ummata kana akka wangeela hojjedhu na qarqaaraa jedhee ummata kaan saameera jedha isinii garuu natsaa hojjedhee jedha wangeela kana Naza sinu jadde jireetiin dubbataa jechuudha. Kan biraa ammoo kana malee Paawuloosiin akkuma asii dubbanne wantoota hedduu irra dubbanne kan biraallee irraa dubbachuu dandeenye yeroo biraatiin. Kan biraadhaa wantoota amma inni dubbate keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam summiidhaan ajjeesee kan inni jireetiin dubbate san keessaa jalqaba irra suuraan jalqabate dubbise sun suuraa Makkaatti buufamte akkuma argaa jirtu kan. Suuraa Al-Haqqaadha Makkaatti buufamte suuraan 69 jechuudha. Suuraan 69 Makkaatti buufamte. Dabalataani Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo inni sobeeti yeroo masan isaa jeefnaa jedheetiin dubbate osoo arabifa beekte sirriitti hubattaayu yeroo masanitti hortaa isaa qabna jechuun du'a dafxaadha isaa jeefnaa jechuudha. Du'a dafxaadha isaa jeefnaa jechuudha akkuma sitti mul'ataa jiru kan. Dabalataan ammas ammoo akkuma sitti argaa jirtu kana Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hadiisi sahih Bukhaarii 3169 summii san nyaatanii akkamitti hafan jara san akkami gaafatan kuno wannaa kana keessatti summiin goonee jedhanii bar foon summiin itti godhame santu akka summii qabu itti meebar Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam summii itti gootanii mii jaran jedhaniin jedhan jarri yahudotaadha jennaan maal tokkana godhaa isin jedhe jennaan yoo kijibaa taateen duutaati yoo dhugaa taate ammoo ni haftaa simmiidhuun danda'u jenneetiin jedhaniin Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam achi booda waggaa 3 jiraatan kun barakee bar suuraan ammoo kan buute Makkatti buute waggaa 10 wayin booda summiin nyaachifame summiin sun isaanii miine rijaan isaanii biraa du'e Bashiir ka jedhamu biraa du'eeti Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam biraa hafee jechuudha biraa hafa Nabi Rabbiidha alayhi wassalaam kan biraadha hadiisatti dubbate sun Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam awaanu ahad wajadtu inqitaa'a buhni min dhalika summi sanirraa amma hiddi onnee kiyya cituu kiyya jechuun amma du'uu kiyya jechuudha afaan arabifaa keessatti onneen na cite jechuun du'u jechuun inqitaa'a labhur kan jedhamu beekama du'uudha amma kana du'aa jechuudha sanu wajjinu Bukhaarii wagguu fidu mu'allaqa godhee fide gadi dhaabee hadiisa sanada sayyan ginfinne mu'allaqa godheetiin fide maaliif jennaan waan sayya ta'uu isaadha Bukhaarii mirkaneeffatiin mu'allaqa godheetiin fide mu'allaqa kanan beektu akkamsii godharee ani waan godhuun qabu jechuun kan biraadha ammoo waa'ee Aayishaatiin wal qabateeti Aayishaa radiyallahu ta'ala anha waa'ee isiitti wal qabatee jechuun maal jedhee dubbate Aayishaan xiqqoodha jedheetiin dubbate daa'ima xiqqoo yaa abboo Aayishaan an xiqqoodha miti jettaa daa'ima xiqqoodha jettaan isa hadiisa Bukhaarii 949 Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam ana duubana ufna dhaabsiseeti jette anillee dhaabbadhe Nabi Muhammadin duuban dhaabbadheeti khaddi ala khaddihi boqoo kiyya kana fidee yookaan maddii kiyya kana fidee maddii isaarra kaa'eeti inni kunoo Nabi Muhammadin alayhi wassalaam Nabi Muhammadamu achi laalnaan jedhanii uummata laalaatiin ture jedha daa'ima xiqqoo jettaani ati intalli guddoodha ani guddoodha jettee isin himatte atammoo daa'ima xiqqoodha jettaani sitti himatteesa abbatu sitti himamoo haadhatu sitti himamoo eenyu sitti hime yaate beeso intalli ani guddoodha jette Aayishaan hojjaa Nabi Muhammadin gaa jette Nabi Muhammadin qixa jette hojjaan isiidha hojjaan kiyya atammoo daa'ima xiqqoodha jettaan la hawla wala quwwata akkam si goona ka Aayishaa dhugoomsina moo si haa dhugoomsinu akkam si goona sa akkam si goona dabalataan waan ati dubbataatiin turte seera kamtu dhoowwa bultee waggaa sagalitti wanna jechuudha fakkeenyaaf the law of England argu jirtaa miti isa waggaa sagalitti heerumsiisaatiin tura waggaa sagalitti homaa rakkoon qabu jedhanii jechuudha waggaa sagalitti argu jirtaa sa waggaa sagalitti rakkoon qabu jedhaniitiin seera baasaniitiin turan waa'ee wannaatiin wal qabatee waggaa heeruma waggaatti wal qabatee kun ammoo jarraa saanu kan
jaarraa kam keessatti jaarraa isaanii keessatti ammoo Aishaa wagguu dubbattu yoo intalli takka waggaa 9 geesseetiin intala guddoodha jedhe. Okay, kan biraadha fakkeenyaaf amma asitti ilaal National Library of Medicine kan jedhu kan akkaataa daa'imman guddina daa'immaniidha yookaan ga'umsa daa'imman wagguu himu waggaa 8 haga 13 keessatti daa'imman geessii jedhee dubbata. Eessaa fidde kan jedhu ayyee. Sa'aatii keessatti jira. Darbira dabarseessa afaan inni kuttanii maal godhase. Shiiqaa tana fayyadamanii si gaafatan atis akkasuma jechuudha. Tole. Bakka jalqabsiisa. Tole. Dura yeroo dubbattu ragaan namni tokko raajii ta'u ceekuu isaarra mallattoo jira jette. Mallattoo akkamiiti ragaa? Hawwii godhiti ragaa na baasu. Dhaabsi. Daqiiqaan deemuu qaba ma. Akka isaan na baasan ishi. Ragaa mallattoo kana jedhu yoo kan deemu ta'e okay. Yoo ragaan kan deemu ta'e ichi ragaa akkamiin na baasare itti fufishi ragaa na kennu. De ragaa si kennee ture jakaan keessatti mul'isaatiin ture. No, mallattoo jetti malee mallattoo maali? Mallattoon sun mallattoo maali? Raajii ta'uusaa mallattoo maali? Mallattoo biyyummaadhaati. Akkoo mallattoo jechuun waa akkamiiti? Mallattoo nabiyyummaa, mallattoo mootummaa, mallattoo jabummaa, mallattoo ergamummaati. Macaafarra si kennuu barbaada. Mallattoo sun mallattoo itti godhamu maali? Mallattoo maali? Nama mallattoo itti godhamee osoo hin taane uumama nabi rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadiin qofarra kaa'e asirratti uumamaan asirraa qaban mallattoo san jedhu. Mallattoo irra jira mallattoo san. Yaa kennu mallattoo san. Mallattoon kun macaafarra jira waa'ee mallattoo sanii dubbatameetiin jira. Tole ragaa isaanitti himee ragaa mallattoo kanatu irra jira ka jedhu. Sibtibee subira dhagama ragaa jiratti. Neetworkiin keen jiraami? Jira. Amma jira ragaa bakka si baneetiin jira sitti mul'atu isaa hadisa tirmizii qabadhu hadisa tirmizii kee jiru 3620 qabadhu. Bar mallattoo maalii jedhe mallattoo irra kaamee argatte mallattoon kun kamaaliiti quraana irraa wanti inni jedhe irraa wanti inni jedhu maaltu jira gaafii kennu hubatteetta quraana irraa mallattoo nabiyyummaatti siin jechuu jira bara gaafii kennu hubatteetta maal uumamaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadin alayhi wasallam ceekuu isaanii jidduutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumamaan mallattoo nabiyyummaadha akka isaatti hin beekaman kaa'eef siin jechuu jira. Tole bakka irra darbishi gaafii lammaffaa as naa garagal as deebi. Okay, itti fufu. Gaafii lammaffaa. Gaafiin lammaffaan kallattiidhaan rabbiin quraana keessatti illaa ta'u hadiisa keessatti kallattiidhaan Muhammaditti ka dubbateeru yookaan ammoo ergamaan malaayikaan jechuudha. Kallattiidhaan ofii isaatii an rabbiin biraa ergame jedhee iddoon itti dubbateeru. An rabbiin biraa ergamee gara kee dhufu. Ka jedhuun kallattiidhaan rabbiin immoo ofii kiyya ani jedhee kallattiidhaan kan itti dubbate. Okay. Quraana keessa. Sagaleen kee hin jiraami? Sagaleen kee bareechee jirmi? Jira. Kana de jechuudhaaf dirqama hin qabuuti inni sagaleen kee hin jira jedhama. Dirqama sababni isaa dirqama. Yoo sagaleen kee hin jira jedhama. Jira. Dirqama anaaf. Kallattiidhaan anatti dubbate kan jiru yoo jiraate. Ayyee suura 33 ayata 45 irratti yaa ayyuhan nabiyyu yaa nabiyyicha. 33 nuti maal gooneerra? Awa sagaleen isaa dhagamaa. Keeyyata qabadhu ati. Sagaleen turee bira ga'u jira. Keeyyata qabadhu. Bismillah. Qabadheera ishee tufaa bakka. Sagaleen kiyya turee si bira ga'u jira isaati beessoo. Daqiiqaa dhaabaa fi Ustaaz Arab daqiiqaa dhaabaa fi yeroo neetworkiin kiyya wannan jedhu kana. Amma tufa keeyyata kennaa fi keeyyata sin gaafate. Qabadheera. Qabadhe jedhe. Qabadhe rakkina qabu sammuu itti deemna. Ustaaz Arab. Inni akka Ustaaz Awwal tufa. Barsiisaatti beessu sa'aatii isaanii dhaabee fi jira rakkoon qabu itti fufa. Yaa jamaa sagaleen kiyya jira. Bismillah. Injira. Ni jira tufa. Ustaaz Arab sagalee mana dhaabaa fi. Wallahi alaikum. Yeroo takka dhaabaa fi mee? Daqiiqaan dhaabee fi jira. Daqiiqaan barsiisaatti beessoo dhaabbatee jira. Daqiiqaa dhaabee fi jira. Ustaaz akkana taa'aa bulla muree sa'aatiin 6 ta'e birnu biratti.
Bakka ustaaz akkam gochooyi. Maal natti mul'isee taa'ame yeroo takka maal taate Bakka isaa? naa kennite naa qabadheera. Qabadheera. Qabatee jechuu qofaa miti naaf eegi kaa. Ajaa'iba. What is going on? Tole, tama itti fufi ayyee, egaa itti aanu itti fufi. Akkam goona isaa naa kennaa jedha, moo naa kenninaa jedha. Eeyyee itti fufi itti fufi. Nuti daqiiqaa naa kennaa jedha. Please, espiriitii marii disturbing godhina ustaaza. Daqiiqaa keessa hundumaa isin eegaara. Daqiiqaan kee aduma tuudhisaa. Hafuura marii disturbing godhina. Tole, itti fufi gaafii kee. Hafuura marii disturbing godhina. Ishii waggaa 12 Maariyaam jettee turte. Maariyaam waggaa 12 ta'uu isaa qulqulluurraa ragaa naa kenni. Macaafni qulqulluu Maryam du'a isaatuun du'a isiituun dubbatu. Maryam eessa beekasii kenna macaafarra. Seenaa irraa malee. Quraan irraa Yoo akkas taate du'a isiitii fi dhalate isiituun dubbatuuti. Maal Maryam beekaa macaafni macaafarra sii kenna. Quraan irraa waggaa 12 fuudhe kan jira. Waggaa 12 fuudhe kan Quraan rabbi irraa jira. Laa godhunti isaatu barreeffamee jiru kun seenaa irraa fuudhama. Bakka Aishaa waggaa meeqa dhatee sarara fuute. Ati Quraan irraa fuutee gaafachuu jirta wagguu duratti haasoftu isaa. Tole ishii bira darbi ishii. Gaafii Ati Quraan irraa fuutee natti haasofte isaa. Atillee seenaa irraa fuutee ittiin bannatti haasawaa jirta. Waan namni jedhe wayii dhabdee. Araba maal inni kun jeequmsi gaafii gaafadhe miti naa deebiftan bakka bira darbi jedhe maal inni haasofni biraa. Okay, bira dabre ayyo. Daqiiqaa ta'e keessa fayyadamtaatti deemu naa baataa deemtuuf. Ajaa'iba. Ishii quraana keessatti yeroo baay'ee nuhi jedhee fayyadama. Nuhi ka jedhu kanaafi evidensiin ati nuhi ka jedhu kun eenyuun mul'isa yookaan ammoo ulfina maal mul'isa ka jedhu evidensiin quraanarraa nuhi jechuun kana jechuudha ka jedhu meera kana kenni. Kun ajandaa keenyaa miti. Isatu barreesse gara. Aan kanuma yeroo biraa waan sillaaseetiif tokkichummaatiin walitti dhufuu dandeessa. Amma sillaasee Nuti wanni irratti haasa'uu jirru waan nabiyyummaa mirkaneessu. Akkana dubbatee akkas dubbatee waan yeroo biraa walitti dhufuu dandeessa. Tole ishii hin jiru. Ishii ka biraa. Laa hin jiru miti ajandaa keenyaa miti siin jedhe gaafii kiyya akka deebii kiyya akkuma deebii si qabadhu. Yeroo biraatitti na wajjin qabadhu kunoo amma kana yaamsa si godhee ture duratti hin qebalaa hojjete. Itti fuuf. Ajaa'iba. Ishii Abrahaam eenyuun aarsaa dhiyeesse? Ani si jequu barbaadeetu bitaan awwaan gaafii qajeelsi gaafataara dhiibinaa deebise. Abrahaam eenyuun aarsaa dhiyeesse? Abbaa fedhaa dhiyeessu kun ajandaa keenyaa miti. Waan Phaawulos waan nabi waan badareessa. Ekkoo nabiyyiin maal jedhe qofa nabiyyiin waa'ee kanaa maal jedhee barreesse? Waa'ee aarsaa isaa maal jedhee kana irratti haasa'uutti jiru. Ebalutti maal jedhee kana waan inni jedhee irratti miti duraa ajandaan nuti haasa'u. Maaltu barsiifameedha jechuun nabiyyummaa dhugaa kan qabu kameedha malee kun ajandaa keenyaa miti. Kanarratti yoo barbaadde na wajjin marii qabatu yeroo biraa. Asirratti Tibeessoo daqiiqaa dhaabee jira. Tibeessoo ajandaa keessaa baatee waan garagaraa hin gaafatin maaliif gara biraa sa'aatii deemnu. Mahammad nabiyyitu barreesse kanniin. Nabiyyiin maal barreessedha kan jedhaaru. Isa kana an wanti irraa dubbise waan nabiyyiin maal barreesse dhaabee kanarraa haasa'u. Nabiyyiin barreesse iyyuu hin beeknu nabiyyiin maal barreesse miti wanni irraa haasofnu nuti. Eenyutu dhugaa ergamarra dhugaadha isa kan ragaa qabu kan jedhu irratti haasa'u jira. Hold on this. Phaawulos maal barreesse maal barsiise barumsi isaa maalidha jedhaa na gaafataa turte. Katarreessaa turtellee akkasuma. Anillee maal barreesse nabiyyi Muhammad waa'ee kanaa ka duraa wajjin maal barreesse jedhee si gaafate. An boromsarraan haasofne aboo waan boromsaarra sun taane tokkolattiin kiyya guddaan nabiyyummaa dhugaa kamtu qaba ergamummaa dhugaa kamtu qaba. Nabiyyi dhugaa ta'uu isaa maaliif mirkaneessina jette kana waan inni dubbateen hin jenne waan inni godheen naan hin jenne waan inni dubbateen waan inni godheen raajii dhugaa ta'uu isaa mirkaneessina naan hin jenne. Maal akka taa'ee kutuu ati isa jalqaba irratti na gaafa dhugaa baay'ee. Akkas jechuun waan inni godhee waan inni dubbatee bookuu jenne Bukaari jalqaba irraa kaasi na gaafachaa deemika. Asirratti qofarratti neetworkiilee tokko dubarra nu jeete sa'aatiin kan Tibeessoo sa'aatiin keetii gaafii isaan si gaafatan atis akkasitti tolutti deebisi. Karagaa qabdu ragaa qaba karagaa hin qabu ragaa hin qabne kaan yeroo biraa hin dandeetta ammatti ragaa hin qabu yookaan yeroo biraa dubbanna jechuu dandeetta. Hin jarjariin tasgabbii maan akkuma barataa turte eenyutu jeeqaa mustaazara hagammaa eenyutu jeeqaa neetworkiitu jeeqee sa'aatii si dhaabee jira. Yoo neetworkiin jeeqe tole jedhee fudhadheen arrakkina qabu sarratti jedheen deebii yeroo deebisu garuu yoo deebii an si deebisa ga'ee jettaan akka jette itti fufi atillee
لا أجندة أنا بين اسمه جاتور أجندة برات كون أجندة برات اللي كانت مسؤولة كان برات اللي كون أجندة no أجندة برات لنتاني ولي قال القرآن الروان بربادر رقابة شو دندا أجندة إسا تبريسي وانتي وأنا كفكينتي إبراهيم الماسا كيس كفريو ديس الماسا ديس ما سيني بريسي نبي محمد أجندة كيسان بين أما سنو متفق اتفوف أكين نقو سنوري نقو عمر تيسو اتفوف جل كم سيسا دقيقة سا اوكي دركما كيسا نيمي دركما كياف كسانا أما نامني سايا جماعة ساتي ناركا كبني سجرتين ساتي كوفا سنتين أجندة رسي ديفون دركما كيس اوكي أي أنا أجندة رامبو أبشرو أجندة رابعي وان مالي بكنا جري ما بكنا جري إنجل أيه تولي تبسو غلاتيا بكنا تو كولا كوسا كودشان راتي باولوس جلكا باكاني فيلتامني جري فيلتامو سا إنجو تراغا باي نمني باولوس فين درواي ساتبتي غلاتيا بكنا تو كولا كوسا كودشان راتي جمر أكاسين جل أكنا جل تو كودشان رات جتوما تيجتيو غلاتيا تو كودشان رات كجرو أكنا جل تو كودشان را جتة تيجتيو جتة سيرت واقعيو غراها نفوتي جل كبه نفواتشوتي أيانا ساتي نواموتي غمدي جل غراها نفوتي جل كنا جتشين نجد إذا كانت إيش غافي كان كجراتيو أيه واقعيو ساتي غمدو إنجو تراغا سابا أما سيفيسون بكنا تو كولا كوسا فرات اللي وما جل فادرا واقعيو نفوا تيجي كانوا مسي ديبسا deebii kan kee gama gaafate. Hojii ergamoota boqonnaa sagal irratti gaafa Anaaniyaa bira dhabu. Anaaniyaan namichi kuni lakkii kana godheera jennaaniin amma Ana kana siin jenne gaafii achii miti. Anaaniyaa fi walaa baqqaliyaa isaanii miti. Bakkeen si gaafadhe uumaa biyya lafaa dura Waaqayyo na fu'atee jedhe. Eessatti fu'atame waa'ee isaa eenyu dubbate nabiyyiin dubbate eenyudha siin jedhe. Waaqayyo uumama lafaa dura hundumaa fu'ate ka jedhu mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irraa yeroo dubbiftee hin jette namni kamuu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos fooyameera. Namni kamuu gaaf ilma isaa kennuudhaaf murteessu dhalli namaa hundinuu fooyameera. Kanaaf inga da'iiqa na jala deemu jira. Dabalataan waa'ee Phaawulos osoo Phaawulos hin dhufin dura nabiyyiin dubbate eenyudha. Phaawulos qofa miti abbaa fedhellaa ta'uti. Nabiyyiin jalqaba waa'ee Phaawulos dubbate. Eenyullee nabiyyi Phaawulos eebalo nabiyyi ka jedhan jiru. Phaawulos ergama inni nabiyyi isin hin jenne ergamummaa isaadhaa namni dubbate eenyudha siin jedhe qulqullummaa isaa osoo hin dhufin dura. Ergamaa isaa dubbii isaa ergamedha dhuga baatuu isaati malee Phaawulos nabiyyiidha yookaan kan akkasitti ka jedhan jiru. Ergamaa dubbii afaan Kiristoos dubbate. Inga natti hin dheeressin. Phaawulosin dogongoramoon dogongor. Erga nama ta'e akkuma dhuga baatu erga ta'e inni dogongoramoon dogongor. Yeroo jalqaba Phaawulos dhufu dogongora miti warra qulqulloota iyyuu ajjeesaa dhufe. Ajjeesaa waan hundumaa biratti. Akkasiin hin jennaan erga kiristaanummaa qabate akkati jettuutti inni dogongoramoon amma kana. Macaafa isaa keessa. Nama waa'ee namaati ka dubbataaru. Nama ta'e dogongorri irra argamuu danda'a garuu yeroo hundaa kufaa akka ta'u. Tolee akka ta'u lafa kaa'u. Tole. Inga naga. Ayyee tole abbaan Phaawulos maal jedhamee yaamama? Eenyu jedhamee yaamama? Macaafa qulqulluu keessatti eessatti akka dhalate kana lafa kaa'a. Inni dura waawwee gaafii qaba. Eessatti akka dhalate hin gaafanneen abbaan isaa eenyu jedhamaa siin jedhe abbaan Phaawulos eenyunni? Macaafa qulqulluu keessatti Quraana keessatti abbaa Muhammadiitii fi haadha isaa Quraana keessaa naaf himuu dandeettaa? Ani bakka barbaadde naaf fidi ati bakka barbaadde naaf fidi eenyudha abbaan Phaawulos siin jedhe malee. Hin ibsamne. Ayyee hin ibsamne. Jedhi biraa dabre waan nabi Muhammad alayhi wasallam. Ayyee Ibnu Kasiir waa'ee Phaawulos dubbatee jira. Ergamaan sadaffaan sun Phaawulos jedhee ka jette san baasii natti mul'isi. Ragaa da'iiqaa naa dhaabaa usaa darabaa isa kana irratti. Ragaa naa baasu waan ta'eef. Okay, Phaawulos miti yoo jette Phaawulos miti bira darbe bakka. Isaanis da'iiqaan kan kaa'amatu. Phaawulos miti yoo jette hin jenne bakka bira darbe. Ana akkas jedhee fudhadhee. Maal ibsa Ibnu Kasiir irratti kenname hin dubbifne ati. Ibnu Kasiir irratti kenne hin dubbifne. So ati maal jettee? Phaawulos miti jedhee gadaafee Ibnu Kasiir dubbata. Ati eessaa fiddeeti Phaawulos miti jedhaata jechuudha. Yoo tole Phaawulos miti jedhaata. Bakka an Phaawulos jedhee. Bakka akkasiin hin jenne. Yeroo biraa. Ibnu Kasiir mataan isaadhaa Phaawulos miti jedha. Ati eessaa fiddee Phaawulos etteenis hin jedhe. Ibnu Kasiir Phaawulos miti jedha. Phaawulos hin ta'uu hin danda'u. Biyyi sun illee Antaakiyaa ta'uu hin dandeessu jedha jala gabbu'ee. Ati gubbaarra dubbiste namoota akkas jedhan fidee kee erga sani jala gabbu'ee dubbata. Ati Ibnu Kasiir akkas jedha jette. Eessatti Ibnu Kasiir akkas jedhe yaadde ragaa baasi jennaan ragaa sirraa barbaade waan ta'eef ragaan hin jiru lattu ragaa barbaade kaa ragaa isaa ani hin jiru jettee miti isaa miti jette an akkas siin jedhan Phaawulosis siin jedhan daqiiqaa gammaa waan dhaabataru natti fakkaan
Phaawulosis hin jedhan. Ragaa isaa Phaawulos kan jedhu ragaa namaati Lukasiin yaada Lukasiin keessa Phaawulos jedhee kan inni mirkaneessa maal jettee ati Phaawulos miti jette. Isooke Phaawulos miti jette. Amma yeroo biraa tafsiiraan illee ankilii duree dubbadha. Amma Phaawulos miti jedhee qabatu ishee. Isooke itti fufu. Ayyee tole tole. Ayyee kan biraadha ammoo Phaawulos wagguu dubbatu ergamaan seexanaa na waraanaa jedhee ka dubbatu sun maal baana? Eeyya ergamaan seexanaa naaf kenname ka jedhu dhibee waan isa dhukkubeen ragaa jechuu dandeetta itti si dhufa. Wannoodhaaf ergamaa seexanaa kan inni jedhee dubbateetiin jedhe. The messengers kan inni jedhu ergamatu naaf kenname jedha. Ergamaa miti. Ergama ergamninii fi ergamaan garagara. Ergamaa jechuun ayyee tole sirraa fuudheetiin jedha. Phaawulos dhibee tutti dhufe dhibee sana ammoo rabbiin kadhatee rabbiin irraa kaasuu didee jechuudha. Agartee qabaasina. Isa qofa Yohaannis cuuphaanuu mana hidhaa keessatti gaafa eenyuun eegganna jedhu hin cadhisaa gama mormisaa kutamuuf. Sababni isaa kaayyoo achiin barsiisuu qabutu jira waan ta'eef jechuudha. Ayyee tole hingaa. Yesuus abaaramaadhaa miti. Nuuf jedhee abaarsa fudhate jedha malee abaaramaadha kallattiidhaan hin jedhu. Maqaa abaarsa jedhamu fudhate. Abaaramaadha kan jedhu naa baasa. Abaaramaadha kan jedhu naa baasa maal abaarsa fudhate jechuun maal jechuudha? Isa dubbata. Okay, akkana jedha. Namni hundinuu abaarsa cubbuu jala garee jedha. Kiristoos kanaaf nuuf jedhee abaarsa fudhatee jira moo abaarsa fudhatee hin jiru? Fudhate sababni isaa anaaf jedhee abaarsa kan inni fudhate. Ayyee abaaramaa ta'e jechuudha miti abaarsa fudhate jechuudha. Yes, naaf jedhee iddoo cubbuu jala galee abaarsa cubbuu. Jedheetiin abaaramaa ta'e namni Yesuus abaaramaa jedhamu hafuura qulqulluu qabu. Ayyee narraa fuudha jechuudha. Ayyee tole. Kan biraa namoonni Phaawulos wajjin ture yeroo inni wanna jedhu san eenyuun fayyada? Maqaa isaanii hin dhoofne. Maqaa isaanii tarreessine namoonni isa wajjin akka turan waraanaaf deemaa waan ta'eef namoonni sun deemaa turanii isaan akka achi isa dhagaan indoo marka isaayyuu qabanii gara Anaaniyaatti akka isa geessan Anaaniyaan akka isaaf kadhate macaafni qulqulluun kiliirra ayyee maqaan isaanii hin beekamu namoota takka takkaan abbaan hin beekamu jedhu waan jedhamu ayyee illa amma duratti hogguu dubbattu waa'ee suuraa 22 irratti hogguu dubbattu ati Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam shaytaan faasaa irratti jecha darbee jetteetiin dubbate eessarraa argatte quraana rameen abaasme shaytaan maal isaatti maal jedhe afaan nabii irratti shaytaanni darbu malee inni isu hogguu inni dubbatu jedhe afaan hin jenne si jammal afaan akkasii hin jenne yoo rogan dhageenye malee an akkasii miti ka jedhe dubbii waa'ee ka quraana irraa kallattiidhaan dubbise afaan isaatti shaytaana darbate hin jenne kan dhumarra dubbiseetiin jedhe dubbii namaa keessatti akka inni karaa dhaabbutu butaa san keessatti immoo gaafa waaqolii tolfamoo sadan sanniin gaafa isaan jidduutti argame inni kana jedhe waan nurraa hin ta'ini goote jedheeni gaafa inni jedhu isa si dubbisa yeroo tasfirarraa. Hadiisni sun sayyamu daciifa hadiisni sun. Daciifa ta'ee sayii ta'ee sasitu beeka barraa'ee jennaan nuti ni beekna kun baaxila zanaadiqatu hojjetee suni nuti ni beekna kuni da'iifa ta'ee sa'ii ta'ee yeroo takka an weebsaayitii hinga anatti naasa yeroo takka ayyee seerri diigameera moo diigameen jiru jettaan seera lubummaa wajjin wal qabatu dhimma aarsaa kiristoosii wajjin wal qabatu hundinuu diigameera aarsaa kiristoosii wajjin kan wal qabatu sababni isaa gaaddidduu kiristoos argisiisu waan turaniif dhimma naa kenni ragaa akkas jedhu naa kenni seera aarsaa wajjin wal qabatu diigamee ka jedhu. Eeshi baay'ee bareedaa macaafa Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 callisi itti fufu Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irratti isin irratti kan barraa'e. Naadhaa Ustaaz Arab. Si kenne mar. Si kenne la mar. Barreeffadhaa isin barreessaa. Qolaasiyaas boqonnaa 2:14. Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irraa gad dubbisi. Seera isin irratti barraa'ee ture san walitti qabee duguugee fannoo irratti cinqaarsisee jira. Phaawulos kana dubbata. Kanaafuu diigamee jira seerri duraanii sun guutuun diigamee jira jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 31 amma 33 yeroo dubbifte kakuu haarawaa isin wajjin gala jira. Okay, tole. Tamam. Inshallah tokko tokkoon. Inshallah ammaaf ammoo deebineetti mee waan Phaawulos keessa bubuufnee kaanee erga sani ammoo deebii isaadhaa booda tokko tokkoon irratti deebii isaatiin deemna rabbi jedhe. Tana hagumoonnaatiif kaa ishaallee booda ka waan hundayyuu achi booda inni haasofnaa jechuudha. Hayyee bismillah. Waan Phaawulos wal qabatee waan inni dubbataa ture san keessaa mee seenaan maal isaa kun Phaawulos kun nama akkamiiti kan jedhu dura sanyii isaadhaa kana laalame sanyii isaadhaa inni illee dubbateetiin jira ani sanyii Yaaqoob jedheetiin dubbadhe Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti maal jedha ergasii ani waggaa 3 booddee keefaa wal baruu jedhee Yerusaalemitti ol ba'ee jedha
Paulos duratti waggoon dubbatu tibbeessoo waggoon dubbatu duratti hojii ergamoota boqonnaa 22 fa'aa irraa Paulos Yerusaalem keessa guddatee nama jajjabaadhaan nu jedhaa ture. Garuu Paulos ani kefaadhaan waliin beeku Phexros waliin beeku jedha. Duratti Paulos ammoo waggoon tibbeessoo waggoon dubbatu Paulos Yerusaalem keessatti guddatee jedha. Ammas Phexros isa beekaa jedha. Garuu ammoo kefaadhaan wal baruudhaaf jecha gara Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Waggaa meeqa boodaan jechuudha. Sigaltee dabalataan wagguu Paulos dubbatu jechuudha. Garuu itti dhaladhee jedhee waa'ee Roomaadhaa san dubbata. Akkamitti warra Roomaadhaan itti dhaladhe wagguu jedhee ittiin dubbatu akkamitti akka kanatti hiiktan hin beeku. Paulos ni soba Tibbeessoo ni soba Paulos. Ani itti dhaladhee jedhe kun ani hin bitadhee jennaan kun ammoo ani itti garuu itti dhaladhee jedhe. Itti dhaladhee jechuun maal jechuu hiiknisaadha. Ani itti dhaladhee jechuuni guyyaa keessa argadheedha. Guyyaa eenyu kana astaghfirullah. Itti dhaladhee jechuun hundeedhaan qabaadha. Tayyib Paulos ati duratti wagguu dubbatu ani Yahudiidha zariban yaamin jedhe. Paulos afaan lama dubbatu nama akkana sobu maaliif ati nabiyyiidha jettee jala deemtasa. Jiru duniyaatiif hin tolleeti. Tolee jiru duniyaatiif hin tolle jechuudha. Paulos garuu poolisoota sanaan akkana jedhe isaan utuma nu lammiiwwan Roomaa taanee jirru jedhe. Lammiiwwan Roomaa taanee jirru jedhe. Lammummaa kana kan qabu erga taateeti akkamitti nama akkana sobu akkamitti nabii wannaadha jetteetiin qabattee jechuudha. Kan biraadha ammoo soba Paulos meezarii isaa keessatti akkaataa inni sobu ilaaltame. Hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 4 irra duratti inni illee dubbiseetiin jira. Ani ijoollummaa kooti jalqabee saba koo keessatti Yerusaalem keessatti akkamitti akka jiraachaa ture Yahudoonni hundinuu ni beeku jedha. Ijoollummaa kooti jalqabee Yesuus achi jira hin beekamu. Phexros achi jira hin beektu jarri kun. Guyyaa keessa barachuudhaaf ol ka'eetiin achi dhaqee jedha. Paulos erga Yerusaalemitti dhalatee ijoollummaa isaatti achitti guddateetiin jedhe Gamaliel jalatti erga guddateetiin jedhe akkamitti barattoota isaatti wal laalee Tibbeessoo. Kijiba hagana ga'u maaliif osoo namticha akkanatti sobu maaliif itti qabattee wanna jettaan dabalataan Paulos akkaataa itti ergame halaallume akkaataa itti ergame sirriitti ilaalaa yaa jamaa na wajjin deemsa jabaadhaati. Qorattoos tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 anis ayyaana waaqni naa kenneen akkuma ogeessa ijaarsa tokkotti hundee buuseera jedhala. Hundee buuseera inni duratti Paulos waggoon dubbatu Tibbeessoon ani hundeen Yesuus Kiristoos inni hundee Yesuus Kiristoos godhatee deeme. Lakki Paulos hundee buusee jira jedha. Hundee ofii isaatii kaa'e. Kiristaanummaa amma jirtu kana ofii isaatii kaa'e itti yaadeetiin namtichi kaa'e. Politikeenyaan namni kaan immoo isarratti ijaaraa jira. Garuu tokkoon nama akkamitti akka ijaaruuf eeggachuu qabaa jedheetiin dubbata. An hundee kaa'e wagguu jedhu Paulos hundeedha kaa'e hundee ofii isaatii kaa'e malee amantii isiniif kaa'e malee Paulos nabiyyoota kaawwan hin hordofne yaa Tibbeessoo. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti ani akka hundee namni biraa buusee irratti hin ijaarreef lafa Kiristoos ittiin beekamnetti wangeela lallabu yeroo hunda tattaaffadheeraa jedha. Maal jechuudha? An hundee dhaggeeffadhaa namni biraa buusee irratti akka hin ijaarreef jedha. Waan nabiyyoonni duraa barsiisan waan Yesuus barsiise waan nabiyyoonni barattoonni barsiisan akka lallabneef jecha deemee biyya biraadhaa baxaabbatee jedheetiin dubbata. Wagguu akkana jedheetiin dubbatu kana akkamitti ilaaltaati jechuudha. Kan biraadhaa ammoo sirriitti ilaalaa asirratti amma hojii ergamoota boqonnaa 26 hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 11 irraa kaafneetiin haa dubbinu waan inni jedhu tokkoon jechuudha. Anis akka isaan adabamaniif yeroo baay'ee mana sagadaa tokkorraa gara mana sagadaa biraatti darbaa akka isaan amantii